beetiin jaalladha akka Ali ollaan beekutti akka hawaasnutti beekutti. Innaa isin waan xixiqqoo tanaa gootan ala ashittiidhaaf yoo dhiifina cinqitan dhugaa isinitti mudaa fi ashitii fuudhee guyyaa muraasa qofa naa fuudhee nikaha godhee isin garsiisa. Ganda wal qunnamsiiseera haala kanaan. Hin cinqamanaa waa'ee guddaa takkan isinitti dhugaa rabbii dubbachuu. Yoo ashittiidhaaf jettanii dalagaa godhattanii tiiktookii fuutanii amma feesbuukaa fi hawwataa feesbuuka illee fuudhaa achi keeffadhaa maali cinqiin isin nagootani. Bakka ani dabbara jireenya kanaaf isaa ba'a. Waan qoosaa isin fakkaata. Ashittiidha gubbaa wajji hokkoban. Wallaahi isa dhugaa fiteera waa hunda. Jaalattanii jibbitanii yoo isin dide bishaan wayii ilaalladhaa galli qibsaa fudhaa bishaanii galli qibsaa dubbiin xiyyaa seeseentii asiin isin hin bahin. Wallaahi bishaan fudhaarra galli qibsaa. Bakka wal cinquun gaarii miti. Ni dabbara. Mira que sabe iba a gota ko. Ni agad malak siya. Maji bisi zamani. Ashira. Na kamati mazra khachu mali edifte nalara dande sa jage tere. Mazra ma farabakt. Mazra mali nalara dande sa jage. Silala anjura. Mana ya da kiste amma na garan ta sai ku dai. Habibti. Na. Hedduu si jaaladha abbaan fide haa khibrita fidee bu'atu malee. Ko habibi. Fidee bisa. What else? What else? Ya Rabbi ingili maal jedhina. Antonia. I'm sorry. Oh, you want me to tell you about your beauty? Take your scarf off. I can tell you more about your beauty. I think you got beauty. Yeah. No, this is haram. This is my religion. I'm Muslim. I cannot take off the front of people. Only my beauty. Or I don't think you're beautiful here. I think you're beautiful here in your heart. Oh, thank you. That is good. Yeah. Can you remove your eyeglass? My eyeglass or sunglasses? Oh, you have beautiful eyes, mashallah. Oh, shukran. What about cape? Oh, I don't have no hair. I'm bald headed. No hair? Mashallah. I like no hair people. You have? Duratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa alamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Biqiltoota nama geeffamtanii nama irratti jaamaa gurguruu barbaaddan. Baay'ee wallahi dhugaa baay'ee dabbara isa dhugaa yoo deebine. Anjireenya irraa iftoominaan jaalladha. Ifitti amanamummaan qabaas eenyu caalaa ifitti amanamummaa nama qabu bakka nama waan GS irraa deebine nama waan godhu keessatti dirree beeku. Wallahi ilma namaa dhiisi yoo zinaa gabbeetii shaaraa gubbaa dhaabbadhee godha jedhe namni na dhorkuu danda'u jiru. Rabbii tokkicha osoo taate malee iftoomina ifitti amanamummaa qaba bakka waan hin godhu heera. Ashitii dirree beetiin jaalladha akka Ali ollaan beekutti akka hawaasnutti beekutti. Innaa isin waan xixiqqoo tanaa gootan ala ashittiidhaaf yoo dhiifina cinqitan dhugaa isinitti mudaa fi ashitii fuudhee guyyaa muraasa qofa fuudhee nikaha godhee isin garsiisa. Ganda wal qunnamsiiseera haala kanaan. Hin cinqamanaa waa'ee guddaa takkan isinitti dhugaa rabbii dubbachuu. Yoo ashittiidhaaf jettanii dalagaa godhattanii tiiktookii fuutanii amma feesbuukaa fi hawwataa feesbuuka illee fuudhaa achi keeffadhaa maali cinqiin isin nagootan. Bakka ani dabbara jireenya kanaaf isaa ba'a. Waan qoosaa isin fakkaata. Ashittiidha gubbaa wajji hokkoban. Wallaahi isa dhugaa fiteera waa hunda.
jaalatanii jibbitanii yoo isin dide bishaan wayii ilaalladhaa galli qibsaa fudhaa bishaanii galli qibsaa dubbiin tiyyaa seeseetti asiin isin bahin wallaahi bishaan fudhaarra galli qibsaa maqaa wal cinquun gaarii miti ni dabbara. Mira que estaba iba a gota ko. Ni agad malak siya. Nama jibisi zamani. Ashira. Nah kamati manzara kha cuma di ini kita nalar dan desa aja kayak gitu. Manzara mah kerabak. Manzara mah le nalar dan desa aja kayak gitu. Silaran juga. Mana ya dekis ya menegaran hasil aku deh. Di sini kamera kayak sanggar ini. No, ani mira que sangalo, ani matu mira que senegal jam. Anu mata tu garana nyati, baizo. Anu matu ma wan Canada la garana nyati. Nam nakamit ki. Wanna kana wanne ke saf gara ke sab baate tinde. Echu nam to ittiyade. You know ittiyade. Deeme grupi hidhate wali barreesse report hojiin kun mulu maali maana biyya diigaa by the way waan nama ajaa'ib waan nama ajaa'ib grupi nama achi keessa jiru nama jechuun nama bakka hundaa qabaachuun gaariidha ilmi nama gaafa qulqulluu taatee jiraattu abbummaan fedhe waa sirratti dalageessin dho'isu achi keessa sagalee isaanii nama reporti godhuun beeknee jiraame nama akkatti waa reporti godhuun beeknee jiraameti akkana gootanii akkana reporti gootanii akkana asirraa viidiyoo dalaganiitti agarsiisan riikardii sagalee qabanii waan agarsiisan baay'ee maaliif barbaachisa kanneen baay'ee dabbara oromoodhaa bara naftanyaa wayii takka haa akkasii reporti godhaa wajan fooloo gootanii guddistan anima kana dibe waa hunda caala diles quuqama nama lafarraa dhabamsiisuudha hagas caala sagalee walii haayanii akkana karaa kanaan seentanii akkana reporti gootan jedhanii riikardii walii qabanii waliin barsiisuu inuma hadhumfaa isaatiin godhee godhee nama beekne hunda achitti itti afeeree baay'ee wallaahi ni dabbara wanne kanaa. Ani guyyaa lama nama TikTokii bakka deeffatu nama ji'a takka keessa bakka deeffatu itti amaneetiin beeku amma dheengata TikTokii sinaarra guddan kana dheengata kuma 30 qaba guyyaa bajji'a takka osoo hin gahin kuma 30 qaba arraa tana kuma 90 maal qaba dhibba seenuudha annama guyyaa muraasa bakka deebisu barbaachisaa taana hawaasni na jaalata akka isinistiidhaaf keessatti waan gootan saniif hundaafuu bareedaadha yaada kanaa kana keessaa ba'a wanne kanaa gaarii miti. Habibti. Nah. Hedduu si jaaladha abbaan fedhe haa khibrita fidee gootu malee. Koko habibi. Fiddee bisa akkasirratti malee yoo danda'e. Yaa hin galan illee rakkoon qabu lafti bal'oodha hin jirti. Mana citaa wayii Hammatuma jaallanne. namni waan biraa ijaaree amma fakkeenyaaf Beka hawasa nagaan welcome beka arabanna de TikTok ki follow bora usma jittu na so no TikTok ki yakon tikisho wi takka gunda hunda dara ko bari dara de wi man seneti ma garu wanni oromo wa bira jedde qamas intala fi dachile wali kannani fi jadi makabra fasi basa sanwa be baramas amas ganda sodat tinggal maka wanna ramar bot what else What this? ya rabbi ingili ma jedina Antonia? I'm sorry. Oh, you want me to tell you about your beauty? Take your scarf off. I can tell you more about your beauty. I think you got beauty. Yeah. No, this haram. This is my religion. I'm Muslim. I cannot take off the front of people. Only my beauty. Well, I don't think you're beautiful here. I think you're beautiful here in your heart.
Oh, thank you. That is good. Yeah. Can you remove your eyeglass? My eyeglass or sunglasses? Oh, you have beautiful eyes, mashallah. Oh, shukran. What about cape? Oh, I don't have no hair. I'm bald headed. No hair? Mashallah, I like no hair people. You have? Your hair is only from back? Yeah, I only got a ponytail. That's it. It looks. I look like a street fighter, like like a video game character. No, understand. Why you wear today? What you wear? Show me your make like this. Wow. Is it this Ethiopian flag? Wow. Very nice. خلاص طيبة فتشوفي. You will go. Sporty You go exercise? Gilisa baras keessa guutuudha arraba dubbachuu dadhabame. Mataa keessa guutuudha arraba dubbachuu dadhabame. Ay Ashtii. Nothing. Easy. Can you remove your eyeglass, please, Mia? I cannot feel comfortable. Yeah, like this. Wow, you have beautiful eyes. Why you put this one? The light bothers my eyes. Hold on. Is brand, that one is brand? Huh? Bothers the light bothers my eyes. How much you buy that one sunglass or what? How much you buy? I think these were like 600. 600 Ethiopian money or US. 600? Yeah. 20 or 10? 2 zeros. Habibi, what does that mean? Come to Dubai, this one you will buy 2 dirham. Habibti, 2 dirhams? Like $1, yeah. Oh, okay. That's Why nice. you buy it for 600? For what, yeah? I didn't buy it, it was a gift. Who buy for you? Azza. You have 4 girlfriends? No girlfriend. Zero. Why no girlfriend? How old are you?